Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Ansanyii Abboomaati. Mariin nageenyaa dhuma torbee kanaatti geggeeffamuuf ture dheereffamuu fi Uhuruu Keeniyaataan jaarsummaa keessaa bahuun gabaafame. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduutti Afrikaa Kibbaatti geggeeffamuuf ture kanneen jaarsummaa ta'an keessaa tokko Uhuruu Keeniyaataan keessaa bahuun isaanii gabaafameera. Mariin gaaddisa gamtaa Afrikaa AU jalatti dhuma torbee kanaatti ni geggeeffama jedhamee sababoota loojistikiin akka hin raawwanne maddi oduu Reuters maddeen dippiloomatii eeruun gabaasee jira. Reuters maddeen sadii maqaa hin dhaamne wabeeffachuun akka jedhetti mariin kun sababoota loojistikiin hin qixxaa'in jiruun akka hafe gabaasee jira. Dabaluunis guyyaan haaraan mariin kun ta'amu haga yoonaatti akka hin himamne gabaafameera. Gama kaaniin ammoo pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaataan marii nageenyaa karoorfamee ture kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye himuun isaanii gabaafameera. Abbaan Keeniyaataa sagantaa kanarratti argamuu akka hin dandeenye sababa sagantaa biraa wajjin walirra bu'eef ta'uu miidiyaalee Keeniyaatiif ibsanii turani. Mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay affeerraa gamtaa Afrikaa mariif taasise fudhachuu isaanii guyyaa roobii beeksisuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee dhimma dheereffamuu marii kanarratti mootummaa federaalaa Itoophiyaas ta'e humnoonni Tigraay fi gamtaan Afrikaa haga ammaatti wanti jedhan hin jiru. Dura ta'an Komishinichaa Mahammad Muusaa Faakii ibsa onkoloolessa 2022 baasaniin miseensonni gumii jaarsummaa nagaa kanaa gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa fi pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo dabalatee pirezidaantii duraanii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa fi itti aantu pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa fi miseensa gumii gamtichaa Dr. Pumazilee Malamboo fa'iin akka hoogganamu ifa taasiseera. Gamtaan Afrikaa xalayaa affeerraa marii guyyoota muraasaan dura mootummaa Itoophiyaa fi aangawoota naannoo Tigraayiif ergee hordofee mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni TPLF waamicha marii dhihaateef simachuu ibsuun isaanii ni yaadatama jechuun BBC'n gabaaseera. Baankiin biyyoolessa Itoophiyaa namni dhuunfaan maallaqa birrii 100,000 ol dhaabbatni ammoo birrii 200,000 ol baankiin ala kaawwachuu akka hin dandeenye ibse. Itoophiyaa keessatti namni dhuunfaan maallaqa birrii 100,000 ol dhaabbatni ammoo birrii 200,000 ol baankiin ala kaawwachuun dhorkaa ta'uu baankiin biyyoolessa Itoophiyaa beeksisee jira. Akkasumas warqee karaa seeraan ala mana keessa kaawwachuunis dhorkamuu dhaabbatichi addeesseera. Bulchaa baankii biyyoolessaa Yinaaggar Dassee dhimma to'annoo jijjiirraa maallaqa seeraan alaa fi tarkaanfii bulchiinsa irratti fudhatamuu akkasumas qaala'insi gatii ilaalchisee ibsa kennan irratti kan kana ibsan. Ibsa kana irratti Itoophiyaa keessatti riifoormii dinagdee godhameen bu'aan argamaa jiraachuu kan himan Yinaaggar Dassee qaala'insi gatii fi sirni gabaa ammayyeessuu irratti hanqinni jiraachuu ibsanii jiru. Riifoormii dinagdee godhameen jijjiiramni jiraachuu dhaabbatichi haa ibsu malee dhugaan jiru garuu uummanni biyyattii qaala'insa jireenyaatiin hedduu hiraaraa jiraachuu fi mootummaan waan lafarra hin jirre dubbachaa jiraachuu ogeeyyonni dinagdee hedduun dubbachuu irratti argamu. Jijjiirama maallaqaa biyyoota alaa karaa seeraan ala raawwatamu qaala'insa gatii fi rakkoo sirna gabaa uumuuf dhiibbaa guddaa geessisaa jira kan jedhe Yinaaggar Dassee. Haaluma kanaan qaamolee jijjiirraa maallaqa seeraan alaa irratti bobba'anii jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu eeruun namoonni jijjiirraa maallaqaa seeraan alaa irratti bobba'anii argaman lakkoofsaan 391 ta'an herreegi baankii isaanii akka cufamu taasifamuu himaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa daldalli gabaa gurraachaa biyyattii keessatti akkaan hammaatee jiraachuu kan ibsan maddeen fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaa tokko baankii biyyoolessa Itoophiyaa yookiin baankota hedduu keessatti qarshii 52 fi saantima 62 waggaa ta'u gabaa gurraachaatti ammoo qarshii Itoophiyaa 110 ol ta'uu ibsanii jiru. Lammiin Itoophiyaa kamuu namni dhuunfaa maallaqa birrii 100,000 ol dhaabbatni ammoo birrii 200,000 ol mana isaa keessatti kaawwachuu akka hin dandeenye dhaabbatichi ifoomseera. Naannoo Gaambeellaatti gareen qindaa'ee hojjettoota Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa sodaachisuu dhaabbatichi beeksise.
Namoonni garee qindaa'ee onkoloolessa 5,2022 biiroo Komishinii Mirga Namooma Itoophiyaa damee Gaambeellaatti argamuun hojjettoota dhaabbatichaatti dhaadachuun qabeenya barbadeessuun dhaabbilee mirga namoomaa biroo magaalattii keessa jiranis gadhiisanii akka bahaniif akeekkachiiseera jechuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen addeesseera. Gabaasa fulbaana 28 baaseen sababa humnoonni nageenya mootummaa fi waraana riphee loltoota naannicha keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gaambeellaa wajjin godhameen lubbuun namoota darbuusaa gabaasee ture. Erga haleellaan garee lamaan gidduutti godhame raawwateen booda fulbaana 17 2022 humnoonni nageenyaa mootummaa lammiilee nagaa irratti miidhaa geessisuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasee ture. Komishiniin Mirga Namooma Itoophiyaa ibsa onkoloolessa 2022 baaseen akka jedhetti badiin kun kan dhaqqabee sababa Komishiniin Mirga Namooma Itoophiyaa gabaasa haala sarbamiinsa mirga namoomaa ilaalchisee baaseen kan wal qabatu ta'uusaa eereera. Haa ta'u malee erga gabaasichi ifa ta'een booda ergaawwan jibba sobaa fi dhaadannoo kan hojjettoota Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee adda addaarra naanna'aa turan jedha ibsi Komishinii Mirga Namoomaa kun. Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Daani'el Baqqalaa mootummaan federaalaa fi naannichaa gocha akkanaa dhaabsisuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan gaafataniiru. Hojjettoonni keenya yeroo qorannoo adeemsisan rakkoowwan adda addaa kan isaan qunnamu ta'us gochaa akkanaa kan dhaabbattoota mirga namooma biyyoolessaa fi hojjettoota irratti xiyyeeffatu gonkumaa fudhatama kan hin qabnee fi akkaataa qabiinsa mirga namoomaa naannichaa irratti ilaalcha badaa kan uumu waan ta'eef mootummaan federaalaa fi naannichaa waloon ta'uun badii kan hatattamaan dhaabsisuuf tarkaanfii akka fudhatan komishinichi ni hubachiisuu jedhee Komishinar Daani'el jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booseet ganda Qaawwaa jedhamutti waraanni mootummaa onkoloolessa 2022 manneen maatii qonnaan bulaa 8 gubuun dhagahame. Godina Shawaa Bahaa Ona Booseet ganda Qaawwaa jedhamutti waraanni mootummaa onkoloolessa 2022 manneen maatii qonnaan bulaa 8 gubuun dhagahamee jira. Ganda Qaawwaa iddoo addaa Haaraa jedhamutti sababa tokko malee mana qonnaan bulaarra naanna'ee ibidda itti qabsiisuun maatii warra kanaa mana malee hambise jedhu jiraattonni naannichaa. Qabeenyi maatii qonnaan bultoota kanneenii manneen keessa jiru tokkollee osoo hin hafin gubamuun maatiin kunneen harka qullaatti hambifamuu maddeen keenya naannicharraa gabaasaniiru. Gandoota Aanaa Booseet baay'ee keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun manneen irratti gubaa hidhaa ajjeesaa jiraachuu irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Gaazixeessitoonni ONN lamaa fi kanneen isaan waliin himatan namoonni 17 kaleessa mana murtiitti dhiyaatan. Miseensonni koree mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa labsitan jedhamuun galmee Qaasim Abdullaahi jalatti himataman namoonni 17 fi gaazixeessitoonni ONN lama Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuu kaleessa onkoloolessa 2022 mana murtii waliigala Oromiyaa Calcalitti dhiyaataniiru. Mirgi wabii isaan gaafatan haga ammaatti hojiirra osoo hin oolin jiraachuudha maddeen kan ibsan. Dhaddacha kaleessa ooleen ragaan biraa dhiyaatuun hubatameera. Ragaan dhiyaates akka barbaadanitti ta'uu waan dadhabeef abbaan alangaa addaan kuteera. Manni murtii beellama biraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ja'iitti aanu gaafa 24,2015tti qabuu maddeen ifoomsaniiru. Hordoftoota keenyaa oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti dargaggoota maallaqaan sossobuu fi dirqiin qabanii gara mooraa waraanaatti guuraa jiraachuu namootni nuti dubbifne adda addaa nuuf himanii jiru. Erga dhihoo kanaa godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti dargaggoota humnaa fi gowwoomsaan maallaqaan gara mooraa leenjii waraanaatti guuruun bal'inaan mul'ataa jira. Kan nama ajaa'ibu garuu ijoolleen waggaa 14 fi 15 illee hin caalle duula kanaan guuramaa jiraachuu ibsuu namoonni nuti dubbifne. Namni godina Jimmaa magaalaa Aggaarorraa dubbifne tokko akka jedhutti ijoollee mana barumsaa deemaa jirtu dirqiin qabanii gara mooraa waraanaatti akka ergan akkasitti nuuf himee jira. Hayyee akka godina Jimmaatti akka godinaa qofa otoo hin ta'in akka aanaa gommaa ganda magaalaa Geembeerraa kaasee aanaa gommaatti walitti qabatee aanaa maannaa godina Jimmaa keessaa aanaa maannaa kan adda ta'e
ijoollee mana barumsaarraa barumsa deemaa jirtu walitti qabanii ijoollee gara 200 ol ijoollee waa tokko hin beekne ijoollee sabiyyii walitti qabanii gara 200 wayi raayyaa ittisa biyyaa jedhanii haatiin boossii deemtee haadha ofirraa oofuu deemi jedhanii haadha oofuu akkasitti kunoo ijoollee barumsaa baatee humna raayyaa ittisa biyyaa jedhanii feesbuuk irratti immoo ijoolleen kun fedhii isiitiin jedhanii holola adda addaa gaggeessu. Ijoolleen kun fedhii tokkollee hin qabdu. Kana hawaasni naannoo sanaallee of sodaateeti malee lubbuu isaatii sodaateeti malee qeerroon naannoo sana jirtullee lubbuu isii sodaateeti malee waan jiru hin beekti qeerroon sunillee. Namni magaalaa Jimmaarraa dubbifne immoo haalli magaalaa Jimmaa fi naannoo akkaan ulfaataa ta'uu fi daa'imman waggaan isaanii duulaaf hin geenye gara mooraa waraanaatti dirqiin guuramaa jiraachuu akkasitti nuuf himaniiru. Haalli yeroo ammaa gadi bahanii ol galuun baay'ee hamaa ta'e baay'ee saannee jirra. Baay'ee namni nagaadhaan gadi bahee nagaadhaan manatti galaan jiru. Doorsisatu jira. Ijoollee sabiyyii giddeen qabatanii fedhiidha jedhanii dhahaa jiru. Baay'ee ijoollee dubartiin keenya gabaadhattee galuu sodaataa ta'anii wanni afaanuma dandeenye himachuudhaaf baay'ee intinii jennee jira. Olleen keenya qabee jira. Bifuma wal fakkaatuun namni Harargeerraa dubbifnes haala jiru akkasitti nuuf ibseera. Naannoo keenya kanatti akkuma godina keenyaattu naannoo kanaa fi akka godina Harargee bahaa kanatti immoo wanti guutuma deemaa jiru humnaan nama guuranii dirqiin dargaggeessallee ibin hanga bakka takkatti hanga shamarran illee guuranii shamarran kana hogguu guuran booda shamarran kana warri deebi'ee maallaqa kafalee jechuudha. Baafatu hangasii jira jechuudha. Nama guuruun tun gaafiin qabdu amma xiqqoo hanga guuranii bakkatti walitti qabanii tuma deemsaa jiran. Bakka kaan immoo bakka gariitii reebaa kaan dheessaa bakka dhabametti irra hedduu hootaa namuma magaalaa liqaniituma guutanuu akkuma sinjii agartee hojjetee bulaa kana dafqee bulu qalqee kan humna isaatirra hundaa'ee humna isaatiin dalagatee kuulii isaa dalagatu uuma dalagaa adda addaa ka dalagu wartee kanaannoon ta'in kanaannootillee ammatti eegalanii irra hedduu saniin guutan kan beeku ni baqata. Kun ittuma fufee jira amma. Namni haala nageenya isaaf maqaan isaa akka hin ibsamne barbaade jiraataan magaalaa Aggaaroo akka nuun jedhetti ijoollee umriin isaanii xiqqaa keessattuu kanneen ilmaan harka qalleeyyii ta'an karaarraa funaananii gara mooraa waraanaatti akka ergaa jiranii fi maqaa meedikaala jedhuun gochaan qaanfachiisaan duudhaa hawaasaa cabse itti gaafatamtoota godinichaatiin raawwachaa jiraachuu akkasitti nuuf ibsee jira. Akka magaalaa Aggaarootti akka aanaa gommaatti magaalaa Aggaaroo keessaa ijoollee wayyaala ijoollee hojjettee bultu kaballaadhaan kabalanii mazaggabamteetta ati galmoofteetta jedhanii ijoollee humnaan qabanii ol naqanii sana booda meedikaalii jedhu meedikaalii akka namatti dhaabanii qaama dubaraatiif qaama dhiiraa wal bira qabanii gaafa ijoolleen dhiiraa qaamni ka'e marfee si waraanu. Marfee jarri si waraanu hin beektu harka kee mirgaara si waraanu ijoollee dubaraa qullaa dhaabanii si bira dhaabu. Meedikaala akkanatti meedikaala jedhanii ijoollee akkanatti. Namni gochaa kana raawwataa jiru eenyu jennee gaafannee akkasitti nuuf ibsan. Dhalattootuma naannoo sanaati maqaa isaallee sii tuquu nan danda'a. Maqaan isaa Mammazeen jedhama. Daliinnatii itti gaafatamaa daliinnatii aanaa gommaati. Isatuyyi ijoollee uummata keessa qullaa ijoollee dubaraa mormaa ol kan harmasii qullaa godhee ijoollee dhiiraa immoo qaama qullaa godhee dhaabee gaafa qaamni dhiiraa ka'e marfee waraana. Godina Jimmaa keessatti uummata nagaa maqaa adda addaa itti moggaasanii shororkeessuun akkaan hammaachuu kan nuuf hime namni nuti dubbifne nuti harka duwwaa waan jirruuf of kabachiisuu hin dandeenye jechuun akkasitti nuuf himanii jiru. Kan hin qabne biyyuma keenya namummootuma jashatiin shororkeeffamaadha. Kan waa tokko dhufee ittiin gadi nagaa isaaniidha jedhamee nama nagaa shororkeessuu deebi'anii uummata nagaa shororkeessuu malee wanni jabee hojjetaaran ofumaaf shororkeessaaran malee waa tokko qaamni dhufee shororkeessaaru hin jiru ofumaaf hojjetanii biizinasii taasifatanii itti fayyadamaaran.
akka godina keenya rakkina caalaa kan godina kamuu caalaa rakkataa keenya malee hin jiru. Dibaaneen daldalaa hin jiru, doorsisa guddaatu nurra gaara, nageenyuma kan jedhamu hin jiru. Ati yoo jaraa wajjin teessee yoo kophaa deemte ati shakkamaadha bara. Nama akka kootti katamaa keessaa nama ittiin jedhu na teessisuu didani ati shakkamaadha jedhani dur kana taatee jedhan biyya wayyaanee kana taate ati yoomuu kana jireenya nama hundarrattu kana ofaadhaan yoo waajjiraan kennine shakkamaadha. Shaneedha. Shororkeessaadha. TPLF wanni jarri namatti laxafaan jedhu akka godina keenyaa wanni shororkaa jiru kaan of kabachiifateera nu harka duwwaa waan jedhuuf ittuu ilma shororkeeffamaarra malee waa tokko godina biraa haasa intiniitu jira malee akka keenyaa caalaa wanni shororkaaru hin jiru. Godina Harargeerraa namni dubbifnee akka nuuf himanitti ijoollee isaanii maallaqa hedduu kaffaluun akka isaan duula hin deemne namoonni maallaqa qaban maallaqa hedduu kaffalaa jiraachuu fi qondaalonni PP hojii idilee taasifatanii uummata saamaa jiraachuu akkasitti nuuf himan. Wahuma takkaa qaama namni waan isaan janfiraa tuma bira dabarsuuf nama qabanii nama wanni if baasuudhaaf ati 20 10 kuma meeqa ijoollee baasiin ijoollee guduraa qabanis kunis qaceelloo jabaatee itti fufee jira jechuudha. Maallaqa namoota ilaalaniiti hedduu qaban nama waa qabu ilaalanii ilmaan isaanii yookiin isaan keessaa nama qabu. Roorroo kana hawaasni akkamitti ilaalaa jira jennee jiraataa magaalaa Aggaaroo gaafannee turre. Hawaasni waa tokko gochuu hin danda'u. Hawaasni harki duwwaan fuudhamee ajjeefamaa waan tureef ijoolleen qeerroon fuudhamtee ajjeefamaa waan turteef abbootiin illee ilma keessan kennanii waan hidhamaa turaniif abbootiin waan haasa'an tokko hin qabanu sodaataa jiru jarrillee ofiifuu sodaatanii jiru jarri. Ati Oromummaa qofaaf Oromoo waan taate qofaaf ajjeefamtaa hidhamta. Namoonni haala amma nuuf himtu kanaan ajjeefaman keessaa namni maqaa nuuf dhooftu jira jennee jiraataa magaalaa Aggaaroo gaafannee turre. Innis akkas nuun jedhe. Ayyuub Ahmaddiin gaafa jalqabaa mana deemanii gaafa inni sa'aatii 10 irraa gaafa deemame yooma bara 2014 keessa du'e Ramadaana waggaa darbe kanaa jechuudha. Waggaa darbe manaa fuudhanii mucaan hirrifatee gaafa harkaa fi gurasaasa 4 du'e. Xumura irratti namoonni nuti dubbifne kunneen uummanni keenya dammaqee tokkummaan ka'ee mootummaa kan ofirraa mormachuu malee falli biraa akka hin jirre nuuf himuun bara baraan mana teenya ajjeefamuu hin qabnu jechuun dhaammataniiru. Godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti saamichii fi reebichii fi hidhaan garmalee hammaatee itti fufeetii jira. Egaa ijoolleen Oromoo godinaalee adda addaa hojii humnaa hojjechuudhaaf naannoo sanitti abbootiin qabeenyaa gamoo ijaaruudhaan beekama naannoo Shawaa Meedaa Daaspooraa jedhamu keessatti garuu yaa ta'u malee taateen samoona kana raawwatamaatii jiru. Ijoollee godinaalee adda addaarraa dhufan gara Qeellam Wallaggaa godina Shawaa Lixaa kana gara Giincii Hamboo dabalatee asiin gara Meettaa Roobii Aanaa Adaa Bargaa irraa ijoollee dhufan kana beekaadhuma adamsanii ijoollee gara waraanaatti humnaan guuradha kan jiranii. Taa'ee jedhaniituma konkolaataa dhaabanii ijoollee hojii barbaaddacha karaarra deeman qabanii hidhaatii jiru. Guyyaa kaleessaa amma ijoollee kana hin jedhamne humnaan waraanni minishaan poolisiin Oromiyaa humna addaa itti marsee ijoollee kana qabuudhaan gara waraanatti guuranii ijoollee dhabamsiisadha kan jiranii. Guyyaa guyyaadhaan namni dhabamaadha kan jiru, reebbamaadha kan jiru, saamamaadha kan jiru. Raayyaa ittisa biyyaatti birrii fidaa jedhanii humnaan abbootii qabeenyaa hiyyeessa nama hojii humnaa hojjetee bulutti humnaa hanga 5,000, 2,000, 3,000 kaffalaa jedhanidha yookiin mana keessan yookiin immoo ijoollee tokko dargaggeessa mana qabdan kennaa akka wattaadara deemu jechuudhaan namoota dirqisiisanii itti taphachaa reeba hidhaati kan jiranii. Egaa magaalaa Burraayyuu keessatti kaabineen mootummaa kufaatirra ka'ee reeqqisaatii jiru kana umurii isaa achi akka dheereffatu saamicha isaanii babal'ifachuudhaa fi isaan birrii uummata saamanii lafa qotee bulaa buqqisanii saaman kana humna isaanii achi butachuudhaa fi umurii isaanii dheereffachuudhaa fi waraana isaan ijoolleen isaan hin barbaachisnetti galchanii ijoollees qeerroon harkaa fixaatii jiru nama hidhaatii jiru namni gadi ba'uu dadhabee baajaajiin hojjechuu hin danda'u motorri deemuu hin danda'u naannoo Burraayyuu keessa sochiin tokkollee akka hin jiraanne godhanii minishoonni ta'e jedhaniituma namuma karaarra deemuu waraqaa eenyummaa fidi jedhanii humnaan maqaatti moggaasanii
ati deeggaraa shaneedha, ati deeggaraa maalidha, waa'ee habaa'ooti sirbee, waa'ee habaa'oo kaase jedhanii osoo namni waa tokko hin dubbanne maqaa namatti maxxansanii poolisii Oromiyaatti bilbilanii uummata iraarsadha kan jiranii. Egaa sagalee nuu ta'aadha, uummata kanaa sagaleen isaa akka dhaga'amu godhaadha. Baay'ee rakkina guddaatu jira. Torbee tokko lakkoofsiseera. Garatti baanu garatti galu dhabne basaastotaafuu deemuu jiraachi hin danda'amne. Egaa kanan siniin jedhaa nagaa nuu ta'a galatooma ulfaadha. Egaa jirra baga jiraattasnis har'a geenye. Egaa haasa'uma keessan keessatti namoota karaa miidiyaa hawaasaatiin isin hordofaa jiranii fi egaa amma waan isaan hojjetanii bukkeetti gallee ilaalatii jirra halkan kana. Egaa nama kanan jedhamne nama 200 hanga 400tti qopheessaniiti jiru basaastota. Uummata keessa bobbaasanii boruu hanga moobaayilii kaameeraatti kennuutti irree ga'anii nama sibiiliidhaan bobbaasanii nama keessa ijoollee guuruudhaaf kan deemanii irreessa malkaa hateetee kan jedhamu kan buraayyuu irratti boru qophaa'u irreessa guddaatu jira. Uummanni garaagaraa walitti bahee kan irreeffatu. Qeerroon keenya fuula hin beekamne nama hin beekamne keessa waan hojjechuu deemutti waan dubbachuu deemutti akka of eeggannoo godhee irreessa sana irratti hirmaatuu fi waan tokko tokko keessatti akka nu dubbattanii kan barbaanne. Egaa amma waan guddaadha kan adeematii jiru akka qaama mootummaadha ani jedhee uummata fixaatii jiru kuni basaastota birriidhaan uummata irratti bitee qeerroon akka qabamuuf ammayyi guyyaa kaleessatti irraa qabee uummanni kana hin jedhamne amma sa'aatii kanaatti namni karaarra deemu namni homaa hin beekne waan hin beekamne sa'aatii boodatti irree gallakkisnaa guyyuma boruutiin sanbata isa boruu kana jechuudha. Gaafa 29tti sa'aatii booda irree gallakkisneedhanii nama shakkiidha zimmedhanii guuratiidha kan jiranii. Isuma kana haasaa keessan keessatti uummanni akka of eeggannoo godhu fuura haaraa nama harge basaastuu ta'uusaa beekuudhaan akka ofitti hin bunne kanumaaf isiniin jedhee galatoomaa ulfaadha. Godina Horroo Guduruu keessatti weerarri qindaa'an hidhattoota mootummaa fi faannoon uummata Oromoo irratti geggeeffamuu itti fufee jiraachuun naga'ame. Hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa fi faannoo weerara qindaa'aa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Amuruu keessatti uummata Oromoo meeshaa maleeyyii irratti deemsisaan itti fufanii jiraachuu sagaleen bilisummaa Oromoo gabaaseera. Onkoloolessa 6/2022 Ona Amuruu ganda Luma'aa Wallii jedhamu keessatti namoonni 3 hawaasa keessatti dhaggeettii guddaa kanneen qaban ajjeefamuun himameera. Obbo Abuu Jaarsoo, Obbo Abarraa Nugusaa fi Obbo Guutamaa Nugusaa lamaan isaaniitu obboleessa kan ta'an golissitoota kanneeniin ajjeefamuu maddeen gabaasaniiru. Lolli ona kana keessatti uummata nagaa irratti adeemsifamu ammallee itti fufee akka jiru maddeen nuuf himaniiru. Godina Arsii Lixaa Ona Eebban Arsii keessatti ilmaan Oromoo hidhuu fi mana hidhaatii baasanii ajjeesanii gatuun hammaatee jiraachuun himame. Gareen faashistii PP Oromiyaa cufa keessatti waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo badii tokko malee qabee hidhuun yeroo barbaadetti ammoo mana hidhaatii baasee ajjeesee gatuu goleewwan Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti gochaan kun raawwatamaa jiraachuun gabaafamaa tureera. Akka kanaan godina Arsii Lixaa Ona Eebban Arsii ganda Araddaa Shaaddoo keessa Onkoloolessa 2022 dargaggoo Hirphaa Mi'eessoo kan jedhamu baatilee hedduuf erga mana hidhaatti dararaa turaniin booda halkan dhoksaan mana hidhaatii baasuun bosona keessatti akka ajjeesanii gatan jiraattonni naannichaa ni dubbatu. Dargaggoo Hirphaa maatiin isaa erga mana hidhaatii dhabanii hordoffii taasisaniin guyyaa lamaan booda reeffi isaa bosona keessaa argamuu fi maatiin reeffa isaa bosona keessaa fudhatee awwaallachuu maddeen gabaasaniiru. Egaan hordoftoota keenya oduun galgala kanaas kanuma.